Dhibeen mul'atan kan rakkatan lafuma jirtan itti kaadhaabadha yeroon kun yeroo isin irraa gargar baatanidha. Humna fayyisu Yesuus Kiristoos harka kee irratti ajajeera. Phaawulos dhagnaan dhibeen isaa dhabamaadha fudhuu galiidha. Asii morma koorraa spinal cord kootti ganna qabeetu ol jechuu gad jechuu morma koo kana sochoosuu hin danda'u ture rakkachaa ture. Stroke dhiibbaa dhiigaa ture qabeenya haadhokkee ture. Dhuguma deemuu hin danda'ani? Deemuu hin danda'an baay'ee dhukkubaa ture iyyuudha. As keessatti dhiita'ee opereeshinii riiferii jirmaatti barreessanii sababa kanaaf beddalleetti opereeshinii ta'uu hin dandeessu. Feestaalii keessaa ba'e. Feestaalii? Waan isaan beekamu. Maaltu galche feestaalii? Aangoon qabdee jirtu. You power holding. Humni qabdee jirtu. Power holding them. Hin gadhiifta saba koo. Ajjeeseeras keessaati. Ajjeeseeras keessaati. Ajjeeseeras keessaati. Ajjeeseeras keessaati. Du'eera! Died out of your body. Injiru si keessaa dhiiga waliin shaatiin. Luka koo jala na gube. Si gubee? Jalasaa? Isa booda'oo? Ergasiitiin moonarraa fa'i. Nageessa kana waan ta'e yaa'u wayii akka bishaan wayii. Akka bishaan wayii. Isa booda'oo? Injiru hin bade. Dhugaa? Dhugaa Yesuus. Mee olu taale sillaala dhugaa Yesuus. Waaw! Amma yeroo isin kadhattan achi fooqirra hin jira ture yeroo isin spinal cord irraa ittan na dafqisiisee na hollachiisee achuma dhangaafan akkas naanna'u waan tokko na keessan jiru nan fayyi. Qottaa'ee? Amma hoo? Waan sanitti ma akka addunyaatti stroke irraa namni fayyuu hin danda'u. Stroke taanaan ittiin du'a namni. Medically it is impossible to be healed. Garuu lafa kanatti stroke nama baay'eetti hiike gooftaan gooftota. Gooftotaaf iyyuu foorichuu kan danda'u. Alalaboos! Namoonni dhibee mul'atan qaama keessan irra jiru. If there is a tangible or a visible sickness on your body, Jaamummaa ta'u dudummaa. be it blindness, deafness, Hiita ta'u. tumor grown over your body, Dhibeen mul'atan kan rakkatan lafuma jirtan itti kaadhaabadha yeroon kun yeroo isin irraa gargar baatanidha. if you are suffering of any form of visible sickness on your body, Harka lamaan ol fuudha. Harka kee irratti humna fayyisuu Yesuus Kiristoos ammaa kaasee ajajeera. I release the healing power of Lord Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos harka kee irratti ajajeera. all over your hand. I command. Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos harka kee irratti ajajeera. I command the healing power of the Lord Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos harka kee irratti ajajeera. over your hand. I command Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos harka kee irratti ajajeera. the healing power of the Lord Jesus. Harka bitaa iddoo si dhukkuburra kaayi. Put your left hand where you are feeling a pain Harka mirgaa gara Waaqayyootti ol fuudhe. as you lift up your right hand. Ammaa kaasee ajajeera. Now on I command Iti, you tumor, jaamummaan, you blindness, dudummaan, you deafness, spinal cordiin, you spinal cord issue, mental disordiin, you mental disorder issue, dhibeen garaa keessaa, any stomach dhibeen ache, harka keessaa, any handache, dhibeen harma keessaa, any breast ache. ammaa kaaftee gubatteetta. Now on you are set on fire. Baqi, 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 baqi. Be consumed out. Be Humna dhiiga walichaa bilisa baa! set free by the power in the blood of the Lamb. Ammaa kaasee ajajeera. Now on I command Seexana harka kee irraa kaafta. you Satan remove your hand. Irraa kaafta harka kee. You will remove your hand from them. Irraa kaafta, irraa kaafta. Remove your hand from them. Hin nyaattu. You will never consume them. Aangoon qabdee jirtu. You power holding Humni them. qabdee jirtu. Power holding them. Hin gadhiifta saba koo. You will release my nation. Rifeensa mataati amma qeensa miillaatti si keessaa dileet godheera. Is letting out of you. Ajjeeseera si keessaati. Die. Ajjeeseera si keessaati. Die. Ajjeeseera si keessaati. Ajjeeseera si keessaati. I kill it. Du'eera! Died out of your body. Shiba ba 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 senda na ba ba ba. Boss, amma kaasee humna du'aa ka'u Yesuusiin. Amma kaasee humna du'aa ka'u Yesuusiin. Amma kaasee humna du'aa ka'u Yesuusiin. Ajjeesaa sana si keessaa ajjeeseera. Aangoo sana sirraa kaaseera. Amma kaasee agartuun badeeddootti deebi'eera dhiiga walichaan. Ijji badeeddootti, gurri badeeddootti deebi'eera. Sammuun kee fayyeera, harki miilli kee fayye. Bilisa baa! 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 Humna dhiiga walichaatiin. The power in the blood of the Lamb be set free. Hin
gadhiifta ammaa kaaftee ajajeera. Hin gadhiifta saba koo ammaa kaasee ajajeera. Release them now on us. I command you. Ammaa kaasee ajajeera hin gadhiifta. I command you to release. Ammaa kaasee ajajeera hin gadhiifta. I command you to release. Hirreen seexanaa si cabseera. Hirree dhukkubaa si cabseera. Hirree xibaartuu si cabseera. Hirree dukkanaa si cabseera. Seexana aangoon sirraa fuudhameera. Dhukkuba aangoon sirraa fuudhameera. 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 Bilisa baa! Set free. Laraba sendo laba kara laba diara labos. Humna dhiiga walichaan ammaa kaasee ajajeera. By the power of the Humna blood of dhiiga walichaan ammaa kaasee ajajeera. Bilisa baa! being set free by the power Hey! in the blood of the Lamb. Hey! Humna dhiiga walichaatiin. By the power in the blood of the Lamb. Hirreen dhukkuba ammaa kaasee sirraa paralyzed ta'eera. Any power of sickness is paralyzed Paralyzed ta'eera ammaa kaasee. of your Wanti body. qaama kee daamees godhaa jiru paralyzed ta'eera ammaa kaasee. Paralyzed ta'eera. Paralyzed ta'eera. Paralyzed ta'eera. Amma kaasee sirraa ka'eera harki diinaa. Sirraa ka'eera. Sirraa ka'eera. Sirraa ka'eera. Sirraa ka'eera. Sirraa ka'eera. You are free. 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 Lalabos senda laba karalabas. Radialabos. Amma kaasee injiru si keessa dhiiga walichaatiin. Injiru si keessa amna dhiiga walichaatiin. Bilisa! No more sickness is in you. You are free now on. Hey, alabas, ilababos, senda laba karalabas. Injiru amma kaasee si keessa amna dhiiga walichaatiin. No more sickness is in you. Du'eera si keessaatiin. It is died. Du'eera si keessaatiin. It Du'eera seelii kee keessa. Du'eera jireenya keessa. Humna dhiiga walichaan. የማዳን ኃይል የማዳን ኃይል የክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ኃይል ረፈይሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡምነ ፈይሱ ኢየሱስ ክርስቶስ you are free 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 of keessa ilaala sin keessa injiro faqabalala you are free you are free miila yoota adeema ilaala arka yoota diriirsa ilaala ija yoota ittiin ilaala ras andala bakara labas injiro amma kaasee si keessa you are free you are free you are free you are free. Now check out your restoration, doing what you have never did since long ago. If it is side tissue, check looking surrounding. You are free. You are set free. Namoonni of keessaa ilaaltanii dhabdan harka raasaa gara waaqayyootti. Now if you have confirmed your restoration, now wave out your hands. Fakkeessaatu hin taane gowwoomsaatu hin taane fayyeera kan jettan harka raasaa. Not imitation. If you really healed now, wave out your hands. Ituun fayyin fayyeera jechuun cubbuudha. Or Fayyanii dhoksuunis cubbuudha. Warri dhuga baatii qabdan fiigaas kottaa warri qabatamaatti of keessa dhabdan kam laaralabas. Bilisa kan baatan fiigaas kottaa come on. ያድናል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ደፋ ፊጋ ኮታ ወረፍ ከሳ ደብደ ባቢፍቱ አመልጥ ቢፍቱት ካባም በክባት ገላናም መገላናት አንደራም መንደር ለፋት ጉባን ኦጂን ሰይጣን አለፈጀርቱ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትን ጎዶኬ ዲገረ ገና መከናካሴ ስትራቴጂ ከደረ ገና መከናካሴ እንጅሩ ሲገሳ ዲገ ወለቻን እንጅሩ አፍራ ኤፒሌፕሲ ቀብደ ደበርቴ ጎን አፍራ አዞሪቲቲ ኤኞት Enyot abid sirrabu gubat igol chatin kas lamma sholati abikas igol chan fides ukuba ke fudi ke sa charani bay ewat afura kubat ukuba trate out in Jesus name. Bolete kot maltatem. Wanante yubeko. Malto se dokuba ture. Marimanko ke se labeko yaronda na. Kotas yorako. Out in Jesus name. Out. You are free. Kay bolet. Ane bilisa. Ani bilisa. Yeah.
Tole nama waaqayyo mucaan isin cinatti argamu kuni torbee sadii oliif miilli isaa dhiitee ture. Sababii kanarraa kan ka'e hospitaala Phaawulositti rifeeriin godhameefii ture. Amma rifeerii sana illee harkatti qabatee jira. Gaafa isin asi karata sana battalatti na keessaa badee jechaa jira mucaanis anis sirriitti beeku waan kana. Netti qabe jaarsarraan nagaa. Lukti isaa kun bitaan jilbaa olitti dhiitee garmalee na rakkisaa ture torban sadii fi godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratirraa Addis Ababaatti nu barreessani Phaawulos dhagnaan dhibeensaa dhabamaadha fudhuu galii jedhan ani immoo durumayyuu liifarii koppii godheen ture fudheen galu mucaa kun dhaqqamteen bu'u amma yoomiittan diinaan dabaddabama jedheetanii murteeffadheen manaa bahe amma immoo gizeetitti kadhatamutti mucaan koo yerooma sanatti battala ta'e amma duratti harkaan hin tuqu kun amma hin qabanna akka barbaanneetti kunoo homtuu hin jiru. Itichi hin jiru. Hin jiru homtuu. Dhugaama. Dhugaa waaqayyooti harkaan hin tuqnu. Hallelujah. Sababii kanaan kan wal qabate illee mucaan kun deemuu hin danda'u ture silaa jechaa jiru. Mucaatti qabame maal taate mucaa? Yeroon jedhu akka wantiitti darbatee na kuffisa. Amma hoo? Amma kunoo nafi. Gooftaaf galata fiduu kan danda'u. Waaqa waaqotaaf. Kottu mucaa. Maaltu si keessa darbe gaafa achi dhaabbattu? Luka koo jala na gube. Si gube? Jalasaa? Isa booda'oo? Ergasiitiin immoo narraa fayyi. Galata fiduu kan danda'u. You are free. Nanaale mucaa? In the mighty name of Jesus Christ. You are free. Nanaale jaarsaa? Take the power of God. You are free. You are free. Gooftaaf galata kan fidu. Hallelujah. For it you can danda'u gooftaaf. Amen. Waa sanitti hima. Let me tell you something. Mucaan kun wallaala fiiliingii afura qulqullummaa itti beeka. Garuu na gubeedhe. Wallaalaadha garuu. This innocent baby sensed burning out his body. Fayyisuu waaqayyoo dhoksuu hin dandeenye. Maal keedha? Biyya tokkooti. Biyya tokko fayyaa ta'e. Garuu isheenis fayyiteetti. Ishee baay'ee fayyite isheen immoo. Isheen handhuura isheerraa garmalee waraanaanii taa'us ka'us hin dandeessu turte amma yuutuma silayyuu kaastee baay'eetti dhiphachaa turte amma garuu gaafa kadhatamu lafa inni na keessa. Amma beeferra ture. Torban kana. Ishee. Na waraanaa na ciniinaa gadi immoo gara gadameessaattis na waraanutti ka'ennaan dhubee dhokataa fi dhubee mul'atennaan hin ka'e. Ishee. Achumaan bakka akkamee na keessa akkana wanti ta'e gayyaa'u wayii akka bishaan wayii. Akka bishaan wayii. Ayyee. Isa booda'oo. Hin jiru hin bade. Dhugaa? Dhugaa Yesuus. Mee olu taale sillaala dhugaa Yesuus. Waaw. Gooftaaf galata fiduu kan danda'u. Tole nama waaqayyoo inni na cinatti argamu kun roobii dheengaddaarraa kaasee morma koo asiif achi sochootu tokko hin danda'u ture. Amma garuu battala kadhatametti na dafqisiisee ergasii kaasee an nagaa kooti morma koo akka nama nagaa tokkootti sochoosuu nan danda'a jechaa jira. Okay, asay. Ye nama waaqayyoo sirriidha gaafa roobii herruma keessa toon jiru halkan walakkaadhaa kaase gaafa nan socho'eeru boqoo kana sochoosuu hin dandeenye. Asii morma koorraa spinal cord kootti ganna qabee ture. Ol jechuu gad jechuu morma koo kana sochoosuu hin danda'u ture rakkachaan ture gaaf sanaa jechuudha. Amma yeroo isin kadhattan achi fooqirra hin jira ture yeroo isin spinal cord irraa jettan na dafqisiisee na hollachiisee achumarraan gaafan akkas naanna'u waan tokko na keessan jiru nan fayye. Torban kana garuu bitaatti mirgatachuu hin dandeessu. Socho'uu hin danda'u morma koo akkas gochuu hin danda'u. Mee akka barbaade raasii amma sillaala. Gooftaaf galata kan fidu. Amen. Be free. You are free forever. You are free. You are free. Okay. Prophet, this daddy used to suffer of two sickness, stroke and hypertension. He was unable to hold things and even he was unable to walk. But now as he was praying for the congregation, stroke. Yeah. Okay. He is healed. Now he is able to hold things. Let you check his restoration as he can hold things like this. Stroke di bari ka ture kabe na karoke ture amana na fayyem. Arki keessa maal ta'e ture? Kottaa'ee ture kun ni rogetu. Kottaa'ee? Miillo. Miilli si kottaa'ee ture amandem. Dhugaam. Dhugaadha. Ammamiif? Ji'a torba.
Namni beeku jira jaarsa kanas. Garas garas. Namni beeku kaa. Dhuguma deemuu hin danda'ani? Deemuu hin danda'an baay'ee dhukkubaa ture iyyuudha. Dhugaa immoo? Dhugaan inni isaanii xaxame. Xaxameera. Addis Ababaa hona qameeqa keessa. Asitti beektu immoo simmoo iddoo biraa biyyatti beektu? Boojjiitti. Boojjiitti. Okay. Ollaadha nuuno. Ollaadha. Kottaa jaarsaa? Mee deemee asin ilaala. Kottaa mee as? Eewu galata fiduu kan danda'u. Gooftaadhaaf iyyuu foorichuu kan danda'u. Eewu galata fiduu kan danda'u gooftichaaf. Waaw. Fidas. Waan sanitti akka addunyaatti stroke irraa namni fayyuu hin danda'u. Stroke taanaan ittiin du'a namni. Medically it is impossible to be healed. Garuu lafa kanatti stroke nama baay'eetti hiike gooftaan gooftota. Stroke, but God has warri roobii darbe ganama jirtanis jaarsa tokko akkasuma. money from this sickness. Harkicha akkas jechuu hin danda'u. Dura akkas hin jedhu. Hin jedhu kottaa. Kottaa'ee akkas dinti. Kottaa'ee amma hoo. Hin qaba. Miilis akkasuma ture. Kun jechi du'aadha. Du'aadha. Amma maaltu sin keessa darbe yeroo achi dhaabbattan? Hin jiidhe. Hin jiidhe. Akka wanti bishaan darbe. Out! You are free forever. You are free. Eewu gooftotaaf galata kan fidu. Oh hallelujah. Baba. Hey. Dararabas. Endarabas. Kararabas. Hey. Gooftotaaf. Gooftotaaf iyyuu foorichuu kan danda'u. Hey, Larabos. The mighty name of Jesus Christ. Now she is with a testimony. Let us listen her testimonies. Maqaan koo Dirribee isaa dhufte. Beddellee maal taate ishee? As keessatti dhiita'ee opereeshinii riiferii jirmaatti barreessanii sababa kanaaf beddelleetti opereeshinii ta'uu hin dandeessu jedhan as keessatti dhiita keessootti qabdadhan. Amma gaafa kadhatamu dhukkubbiin isaa ka'ee boona wawwaraanee wayyaa silana dhiita'ee rakkate. Achiin gaafa akkatti qabee ilaalommata isaa hin jirulla. Dhugaa? Dhugaa. Sila akkasitaa? Sila humna danda'in qabatu. Kot. Sila akkamitti ta'anaan jette? Akkasitti. Sammoo danda'in qabadhu gadiin jedhollaa akka erga gaafa jimaataatii kanarra rafu duddaanii gara kanatti. Eshi. Amma garuu maaltu sitti dhaga'ame yeroo kadhatamu achi? Na wawwaraane laaddoo kanatti asiifaati nammee na wawwaraane akka gaafa jalqabana dhukkubee. Eshi. Achii booddee illaa. Ila hin jiru. Dhugaa? Dhugaa. Mee akkas gadi jedhee ol jedhe akka barbaadde? Ariifadhu. Waa hin jiru. Take the power of God. Bara si keessa du'eera dhiiga walichaan. Eewu gooftaaf galata kan fidu. Hallelujah. Situ gargaaraan ishee. Abbaa warraa isheedhaan. Abbaa warraadhaaf. Anatu qabee fideen. Maal gochuu hin dandeessu ture? Kanaa ishee dandeesseen teessu yoo dhaabbachaa deemtes yoo waan tokko gochuu dandeessu waanuma tokko gochuu malee itti ulfaata. Na waraana jettii nagaan laatuuf. Riferiin keessa ture. Jimma kottaa lamman keessa Jimma Baajifaar. Come on. Jimma Ba. Okay. Thank you. Eewu gooftaaf galata fiduu kan danda'u Larabos. Wow. Abbaan manaaf fayyiteetta. Nama Waaqayyoo isheen na cinatti argamtu kun waggaa 4 funyaanni ishee gar tokko duudee ture. Amma garuu battalas kadhatan funyaanni koo inni kaleessa qilleensa baasuus fudhachuus hin dandeenye akka namni tokko danda'utti naa danda'a jechaa jirti. Ammamiif cuqqaalame? Waggaa 4. Meetti qabi? Waggaa 4 fi funyaan koo qilleensa naa fuudhuu didee. Inni kam? Isa kanaadha. Eesh. Gaafa ni afaan koo walitti qabadhee deemu akka nama teebba deemuutti as koo keessaa na qoqaa jechuudha. Amma garuu gaafa isin achi kadhattanii ani immoo achi gaafa ni funyaan koo isa tokko qabu inni kun qilleensa naa gashee jechuudha. Hin baname. Mee afaan kee cufee fuudhiif qilleensa nan laala. Waggaa meeqaaf? 4. Gooftaaf galata fidaa. Gooftotaaf. Waggaa? 4. Waggaa 4. Come on. Obboleettiin kun waggaa tokkoo fi harma ishee lammanitti bu'uu hin dandeessu keessaa hin nyaataani harkaan qabuu hin dandeessu. Amma garuu utuu kadhatamaa jiru lafa inni na keessaa dhaqeen dhabeettee xuruutti qabdee ilaalteetti. Okay.
Amma kaasee of keessaa dhabe ammoo maakaaseetu manka qabuun keessaa bade. Maaltu? Waggaa tokko kaasee nyaata keessaa. Si nyaata? Amma hin jiru? Hin jiru amma. Bara baraan. Tolee nama waaqayyoo isheen cinatti argamtu kun gurri ishee gara mirgaa hin dhaga'u ture. Sababii kanarraan kan keellee rifeerii baattee jirti. Fidi kottu. Ammamiif duudee? Umurii makoo guutuudha. Umurii guutuudha. Nan dhaga'u ture inni kun. Inni kam? Nichi kun feestaalii keessaa ba'e xiqqoo koo achuma feestaalii keessaa ba'e. Feestaalii? Waan isaan beekamu. Maaltu itti galche feestaalii? Hin beeku yeroo xiqqoo koo dhagaa waggaa tokkodha yeroos. Eeyotu baase? Dubartii wayitu gooftaa kadhattee manaa fi miccitu keessaa ba'e yeroo sana. Gooftaan qaban turan maatiin yeroo sana. Achi sanni ba'e keessaa ba'e dibbeen isaa bira taa'aman. Dibbeen gurra kee? Opereeshinii si goona naan hin ta'uu wedheen dhiisee achi waggaa lama kana dura dhagaan. Amma immoo dheengadda gaafa roobii immoo referaaliin deemennaan. Asuma. Gurri kee lamaan isaa sababii urateeruuf nan dhaga'uu dinnaan hin deeme gaan mataan kun gar malee na dhukkuba nama. Lammanuma isaa dhaga'uu dinnaan. Achi gaafa deemu xiqqoo mana dhaga'anni kunis gaasa dur na dhaga'uu didee. Inni tokkoyyuu. Na nyaata gar malee na nyaata keessaas. Sammuu kana baachuu hin danda'u kilaasii keessa taa'ee baqa namuma baatee taa'uudhaan yeroo hunda. Maatiin koo kanaanis baay'ee na duukaa rakkataa turanii mana kiimina geessaa turanii erguma opereeshinii ta'ee egaa. Kuni waan hin taanedha waan ta'eef kadhannaa amantii deeman dhufaniin ta'u opereeshinii waaqayyoof kun salphaadha deeman dhufee amma immoo tusin kadhatanii gurri kun gamanaan namni taa'ee haasa'u dhaguu yeroo kan amma immoo isaan taa'anii haasa'an nan dhagee. Inni dhaloota kaasee duudaanuu referiin keessatti ture. Phaawulositti dhaqee rayyuuti opereeshinii ta'e ji'a kana kottuu naannani maqaa Yesuusiin opereeshiniin ta'uun jedhe amma immoo lamaan isaa opereeshinii si goona na jedhan. Amma lammaan isaa hin dhaga'e? Lamaan isaa dhamma. Amma dhaga'e lammanuu? Eeyyee na dhaga'e. Dhugaa amma? Eewu gooftaaf galata kan fidu. Meessa dur xinnoo si dhaga'u kana duuchi xuruutti waame mee achii namni tokko. Nan fayyee gurra kun asuma duwwaa shan. Inni kun umurii koo guutuu na dhukkube. You are free forever. Eewu gooftaaf galata fiduu kan danda'u. Gooftotaaf galata fidaa waaqa waaqotaaf isa nama fayyisuuf. Waaw. Tampurii lammasaa urrataadha gara lammasaa iyyoo. Amma waa jira? Waayyuu hin jiru. Barabaraan karaa baaseen dooloo boora deemaa boos. Gooftotaaf. Wow. Prophet, this brother used to suffer of a back pain since the last 4 months, and because of that pain, he was suffering to bend down. But now, as he was praying for the congregation, he is healed and he is able to do what he have never did since long ago. Amma yeroo na guyyaa har'aa yeroo na dhufe kaasee yeroo turee tosi bakka isin dhukkubirra kaa'atii kadhadhaa jettanii harka korra kaa'ee kadhadhu achumaan dhukkubina keessaa badee nan fayyee jechuudha. Amma hin jiru waa'u? Amma hin jiru. Ol jedhee gacadee filaale. Na laale amma. Take the power of God. You are free forever. Gooftaaf galata fidaa. Tole nama waaqayyoo isaan kuni gara waggaa tokko oliif mataa koo keessaa na ursaa sila yeroo isin kadhattan garuu mataa koo keessaa sadna'e jedhee jechaa jiru. Mataa koo kana keessaa na waca. Abbamiif keessaa si waca? Waggaa tokko. Waggaa tokko? Akimii bira dhaqaan ture homaa na gargaaruu hin dandeenye. Har'a hoo maaltu ta'e? Natti qabbanaa'e callume. Bara baraan sin keessaa du'eera dhiiga olichaatiin. Ameen. Tole nama waaqayyoo isheen kun immoo sila yeroo dhufte iyyuu garaan ishee baay'ee bokokaa ture. Hiitee jechuudha. Amma garuu sila yeroo isin kadhattanii kaasee nagaadhaa wanti tokko keessa hin jiru ani nagaa kooti jechaa jirti. Edasaatii sagalee akkabaabii keessaa kaasee garaan koo asii ol baay'ee dhiyaataa ture. Sanaan booddee obboleettii koo ishee gibbii keenya jirtuuni har'a nageessi garaan koo baay'ee na dhiita'eeraatii borii waldaa araaraa dhaquudhaan qabaan jedheeni ishii barii ka'ee kaasi fuudheen deemaa jetteennani barii ka'ee yeroon duukaa dhufu atirii bakkee teenyee turre dura yeroo lallabaa turtan taa'u dadhabeen ture faarfachuus dadhabeen ture sanaan booddee garuu gaafasini kadhachuutti kaatanii waan akka diilallaa wayiitu laphee koo keessa darbee sanaan booddee iddoo isaatiin nan dhabe. Bakkeetti fayyitee dhufte. Haleluuyaa gooftotaaf galata fidaa.
Nalale. The mighty name of Jesus Christ. Melissa.